Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa mataa irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Godinaalee Gujii fi Gujii Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti hanqinni misooma bu'uuraa fi dhaabbilee tajaajila hawaasummaa rakkootaa jiraachuun himamee jira. Gargaarsi midhaan nyaataa lammiilee Itoophiyaa hanqina nyaataaf saaxilamaniif ergamee saamamee fedhii namoota dhuunfaadhaaf ooleera jechuudhaan dhaabbileen garaagaraa himanii jiru. Dhuma bara baajataa kanaatti lakkoofsi namoota waraqaa eenyummaa dijitaalaa galmeessan miliyoona 25 akka ga'u hojjetamaa jira. Itoophiyaan dhibee pooliyoo irraa bilisa ta'uudhaaf dhiyaachuu UNICEF ibsee jira. Oduu kennaa ibaatiin Israa'el bakkeewwan waraanaa Iraan irratti haleellaa qilleensarraa raawwattee jirti. Oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin turaan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Godinaalee Gujii fi Gujii Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti hanqinni misooma bu'uuraa fi dhaabbilee tajaajila hawaasummaa rakkootaa jiraachuun himamee jira. Rakkoo jiru kana yeroo hedduu qaamolee dhimmi ilaallatutti himullee afaan inni sirreessina jechuu malee hojii ittiin hiikamu jechuun jiraattonni komatanii jiru. Guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Godinaalee Gujii fi Gujii Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti hanqinni misooma bu'uuraa fi dhaabbileen tajaajila hawaasummaa rakkootaa jiraachuun himame. Rakkoo jiru kana yeroo hedduu qaamolee dhimmi ilaallatutti himnullee afaan inni sirreessina jechuu malee hojii ittiin hiikamu jechuun jiraattonni komatan aanaalee godinaalee Gujii fi Gujii Bahaa jala jiran keessa bu'uuraaleen misoomaa fi dhaabbileen tajaajila hawaasummaa kanneen akka mana barumsaa, daandiin konkolaataa, bishaan qulqullinaa dhugaatiidhaa fi akkasuma buufataaleen fayyaa suphamuu dhabuun isaa hawaasa rakkisaa jira jechuun jiraattonni dubbatanii jiru. Daandiin konkolaataa aanaalee fi gandoota garaagaraa wal qunnamsiisu caccabuudhaan hawaasa dhimmoota adda addaatiif imalli danqaa itti ta'e rakkataa jiraachuun himamee jira. Akkasuma manneen barnootaa bakka garaagaraatti hanqina meeshaalee barnootaa dhabuutiin hanga sadarkaa teessoo irra ta'an dhabanii barattoonni lafa ta'anii barachuutti rakkataa jiraachuun himamee jira. Dareen barnootaa gahaan hin jiru. Meeshaaleen hojii baruu fi barsiisuudhaaf oolan gahaa miti jechuudhaan barattoonni maatiin barattootaa fi barsiistonni komataa jiru. Daandiin Adoolaa irraa kaasee magaalaa Haramfamaa aanaa Girjaa geessisu caccabuudhaan hawaasa aanaalee lamaanii rakkoodhaaf saaxilaa jira jechuun jiraattonni himanii jiru. Yeroo hedduu qaamoleen dhimmi ilaallatuuf akka suphamee hawaasni nagaan bahee galu dhukkubsataan akka yeroodhaan yaala argatuu fi daandiin suphamuu akka qabu irra deddeebiidhaan itti himachuu turuu dubbatanii jiru jiraattonni. Daandii kana konkolaataan irra deemuu miti miilaan irra deemuudhaafis baay'ee sodaachisaadha jedhu. Dubartiin deettuun sababa daandiin kun tolfamuu dhabuutiin du'aaf saaxilamaa jirtis jedhame. Daandiin Shaakkisoo irraa gara aanaa Sabbaa Buruu geessisu haala rakkisaa ta'uu jiraattonni himanii jiru. Gama biraatiin ammoo manneen barnootaa aanaa Adoolaa fi Adoolaa Raadee keessa jiran hanqina meeshaalee barnootaaf barbaachisan qabu jechuun jiraattonni himanii jiru. Manni barumsaa Adoolaa Raadee Qaalaa jedhamu mana barumsaa erga ijaaramee yeroo dheeraa turee fi caccabee yeroo ammaa kana teessoollee kan hin qabnee fi akkasuma barattoonni lafa ta'anii barataa jiru jedhamee jira. Akkasuma buufataaleen fayyaa aanaalee godinaalee kanneen hedduunis haala rakkisaa keessa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Gargaarsi midhaan nyaataa lammiilee Itoophiyaa hanqina nyaataaf saaxilamaniif ergamee saamamee fedhii namoota dhuunfaadhaaf ooleera jechuudhaan dhaabbileen garaagaraa himanii jiru. Bakka midhaan gargaarsaa kun saamameera jedhame keessaa tokko naannoo Tigraay yoo ta'u dhimmi kana ilaalchisee Rootarsii gabaasaa qorannoo irratti hundaa'uudhaan gabaasee jira. Dabalataa isaa Xuubaa Bunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Gargaarsi midhaan nyaataa lammiilee Itoophiyaa hanqina nyaataaf saaxilamaniif ergame saamamee fedhii namoota dhuunfaaf ooleera jechuudhaan dhaabbileen gargaarsaa himatan. Bakka midhaan gargaarsaa kun saamameera jedhame keessaa tokko naannoo Tigraay yoo ta'u dhimma kana ilaalchisuudhaan Rooyiters gabaasa qorannoo irratti hundaa'e baaseera. Hanga'oonni mootummaa federaalaa kan naannoo Tigraay fi kan Eertiraa himannaa kana haalaniiru. Yeroo jalqabaa lammiin Ameerikaa miseensa dhaabbata gargaarsaa ta'e tokko naannoo
naannoo Tigraay magaalaa Shiraaroo keessa osoo jiru konkolaataa midhaan gargaarsaa mallattoo jarmiyaa USAID ofirraa qabu fe'ee deemu erga argee booda waayillan isaa waliin ta'uun eessa akka gaggeeffamaa jiru konkolaataa dhuunfaa isaaniin yeroo hordofanitti konkolaataan guddaan sun midhaan fe'ee ture mana baaburaa midhaan daldala daakuu tokko geessee buusuu mirkaneeffatan jedha gabaasni Reuters. Dhaabbileen gargaarsaa duraanis shakkii waan qabaniif USAID deeggarsa taasisaa ture yoo xiqqaate baatii 5 akka dhaabu ibsuun qorannoo akka taasisan beeksisan. Haa ta'u malee hanga ammaatti bu'aa qorannoo sanaa duuba kanneen jiran maqaa akka hin ibsamnee fi deeggarsi midhaan nyaataa adda cituun isaa lammiilee irraan miidhaa guddaa geessisee ture. Kanneen qe'ee isaaniirraa buqqaafamuun deeggarsa eeggatan akka jedhanitti deeggarsa dhabuun waan nyaatan akka hin qabne akkasumas gurgurachuufis ta'ee bituuf homaa akka hin qabne himu. Midhaan saamame hangam akka ta'e beekamuu baatus aanga'oonni naannoo Tigraay qamadii toonii 7,000 jechuun ibsaniiru. Kun immoo namoota 400 fi 50 baatii tokkoof nyaachisee jiraachisuu akka danda'utu ibsame. Qorannoo Reuters taasiseen sagantaan gargaarsa nyaataa addunyaa waggoota hedduuf Itoophiyaa keessaa gargaarsi midhaan nyaataa akka saamamaa ture osoo beeku tarkaanfii osoo hin fudhatin turuu isaa mirkaneessuu danda'eera. Reuters gabaasa keessoo kan USAID argateen midhaan gargaarsaa humnoota Tigraay fi Itoophiyaaf kennamuusaa akkasumas harka lafa jalaan immoo gabaa irratti gurguramaa turuu isaa mirkaneeffateera. Magaalaa Addagiraatitti Phaaphaasiin waldaa Kaatolikii Abuuna Tasfa Sillaasee gargaarsi addaan cituun naannicha keessatti miidhaa guddaa qaqqabsiisuu ibsaniiru. Haadholiin manguddoonnii fi dubartoonni ulfaa waan xiqqoo argataa turan dhabuun isaanii kallattiidhaan adabbiin du'aa irratti murtaa'uu baatus qabatamaadhaan waan nuti argine sana jechuun haadholii fi daa'imman hedduun kanaan kan miidhamanii fi du'an jiru jedha. Saamicha midhaan nyaataa kana duuba eenyu akka jiru hanga ammaatti ibsamuu baatus jarmiyaan gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa fi sagantaan nyaataa addunyaa qorannoo isaanii akka itti fufan ibsaniiru. Haa ta'u malee haalli kun hariiroo waldaalee lamaan gidduu jiru miidhee jira jedhame. USAID ji'oottan salgan itti aanan keessa sagantaa nyaataa addunyaa waliin hariiroo jiru adda kutuudhaan kaaba Itoophiyaatti michoota kaan waliin hojjechuuf karoorsuu isaa ibseera. Aanga'oonni Itoophiyaa fi naannoo Tigraay saamicha midhaan nyaataa ilaalchisee himannaa irratti dhiyaate fudhatama dhabsiisaniiru. Mootummaan naannoo Tigraay gargaaramtoonni naannoo sanaaf lammiiwwaniin kan hundaa'e raayyaa waraanaaf deeggarsa nyaataa taasisaa ture jedhee jira. Sagantaan nyaataa addunyaa biyyoota addunyaa garaagaraa keessa lakkoofsa gargaaramtoota ashaaraadhaan osoo nafiin kan beeku ta'uu isaa kan ibse yoo ta'u Itoophiyaa keessaa garuu hanga yeroo dhiyootti ragaan gargaaramtoota harkaan kan barreeffame toora maqaa namootaa ta'uu isaa hojjettoonni gargaarsaa beeksisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa lakkoofsa gargaaramtoota ol kaasee gaafachuun isaa saamichaaf karaa banuu mirkaneessuu ibsan. Gargaarsi naannicha irraa cituun qormaata ture kan jedhan ogeeyyiin fayyaa naannicha yeroo haadholiin wal'aansaaf gara buufata fayyaa dhufan namoota qoranne keessa dhiibbaa irra harki 75 hir'ina nyaataa qabu jedhan itti gaafatamaan kutaa daa'immanii hospitaala Addigiraat obbo Shibaat Shifarraa duutii daa'immanii dabaluu fi ulaagaa dhaabbata fayyaa addunyaa ol ta'uu mirkaneessan. Naannicha keessatti humnoonni Eertiraa konkolaataa fi harree fayyadamuun midhaan gargaarsaa fe'achaa akka turan deeggaramtoonni himaa turaniiru. Mootummaan Eertiraas midhaan gargaarsaaf kenname maaliif saamna jechuun himannaa kana haaleera jedhame. Dhuma bara baajataa kanaatti lakkoofsi namoota waraqaa eenyummaa dijitaalaa galmeessan miliyoona 25 akka ga'u hojjetamaa jira. Sagantaaleen eenyummaa biyyaalessaa dhuma bara baajata kanaatti namoota miliyoona 25 bira ga'uudhaaf hojjetamaa jiraachuun ibsamee jira. Guutuu gabaasa kanaa naaf yaad Muhammad akkittaan nutti isiniif dhiyeessa. Dhuma bara baajata kanatti lakkoofsi namoota waraqaa eenyummaa dijitaalaa galmeessan miliyoona 25 akka gahu hojjetamaa jira. Sagantaan eenyummaa biyyoolessaa dhuma bara baajata kanatti namoota miliyoona 25 bira gahuuf hojjechaa jiraachuu ibseera. Daayirektarri Kominikeeshinii sagantaa eenyummaa biyyaalessaa Abeenazar Fallaqaa akka ijaatti maniin yeroo ammaa lakkoofsi namoota eenyummaa dijitaalaa yookaan faayidaa galmaanii miliyoona 10 gahuu ibsaniiru. Akkasumas lammiilee hedduudhaaf eenyummaa dijitaalaa kennuudhaaf sagantaaleen duulaa faayidaa Itoophiyaa jedhaman dhaabbilee adda addaa waliin gaggeeffamaa akka jiran ibsaniiru. Sagantaan dhiyeenya kana ejensii galmee siivilii fi tajaajila jireenyaa Finfinnee waliin eegalameen eenyummaan dijitaalaa jiraattota magaalichaaf akka dhaqqabamu taasisa jedhan. Faayidaan naannolee biyyattii hunda keessatti dhaqqabamaa taasisuuf Itiyoo Teleekoom dhaabbilee fayyaa, dhaabbilee barnootaa, dhaabbilee faayinaansii fi kanneen biroo waliin ta'uun hojjechaa jiraachuus eeraniiru. Kana hordofuun dhuma bara baajata kanatti lammiilee miliyoona 25 bira ga'uuf
karoorfamuusaa eeraniiru. Waggoota sadan dhufan keessatti namoota miliyoona 90 ta'an eenyummaa dijitaalaan dhaqqabuuf karoorri akka jiru hubachiisaniiru. Jiraattonni umrii hunda keessa jiran daa'ima ganaa 5 irraa eegalee mirga eenyummaa dijitaala faayidaa fayyadamuu akka qaban eeraniiru. Baasii dhaabbileen odeeffannoo nama tokkoo mirkaneessuuf baasan hir'isuu irraa eegalee dhaabbilee jidduutti iftoomina uumuu, namoota gara dinagdee idileetti galchuuf sagantaa biyyaa fi uummata fayyadamuu ta'uu eeraniiru. Daarektarri Koominikeeshinii Eejensii Galmee Siivilii fi Tajaajila Jireenyaa Finfinnee Aadde Jamilaa Daadii akka jiranitti yeroo ammaa magaalaa guddittii aanaalee wiirtuuwwanii fi dameelee 119 keessatti galmeen eenyummaa biyyoolessaa hojjetamaa jira. Gama tajaajila walqunnamsiisuutiin eejensii kaardii dhalootaa karaa galmee siivilii kennuudhaaf waraqaa eenyummaa biyyoolessaa galmeessuun dirqama taasiseera. Faayidaa tajaajila eenyummaa dijitaalaa, faayidaa rakkina hir'isuu fi bu'aa dinagdee biyyattiif qabu hubachuun hawaasni galmee kana akka xumuru waamicha dhiyeessaniiru. Itoophiyaan dhibee pooliyoo irraa bilisa ta'uudhaaf dhiyaachuu UNICEF ibsee jira. Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalatti dhibee pooliyoo irraa bilisa ta'uudhaaf dhiyaachuu dhaabbata deeggarsa daa'immanii mootummoota gamtoomanii UNICEF ibsaa kaleessa onkoloolessa 24 bara 2024 baaseen beeksisee jira. Dabalataa gabaasa kanaa kitaanutu isiniif dhiyeessa. Itoophiyaan dhibee pooliyoo irraa bilisa ta'uutti dhiyaachuun UNICEF ibsee jira. Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalaa dhibee pooliyoo irraa bilisa ta'uudhaaf dhiyaachuun dhaabbata deeggarsa daa'immanii mootummoota gamtoomanii UNICEF ibsa kaleessa onkoloolessa 24 bara 2024 baaseen beeksisee jira. Dhaabbatichi ibsa isaatiin qormaanni hafan jiraatanis duula cimaan irraa nu akka danda'amu ibsee jira. Itoophiyaa pooliyoo irraa bilisa taasisuudhaaf kaka'umsa mootummaa, michoota misoomaa fi hojjettoota fayyaa adda duree ta'aniin bu'aa gaariin akka argameerame. Haa ta'u malee ammas qormaanni hafan akka jiran eeruudhaan keessumaayyuu vaayirasiin pooliyoo CVD/PVtuun kan dheenna kana biyyoota ollaa keessatti mul'ate gara biyyaatti akka hin galleedhaaf yaaddoo guddaa jiraachuun akeekee jira. Vaayirasiin pooliyoo CVD/PVtuun bara 2024tti biyyoota ollaa keessatti namoota 14 irratti mul'achuu eeruudhaan bara 2019 hanga 2022 gidduutti namoonni 65 vaayirasichaan qabamuun gabaafamuun isaas ni yaadatama. Itoophiyaan vaayirasii pooliyoo ollaa ishee irratti mul'ate kun daa'imman biraa akka hin geenyeef carraaqqii olaanaan daa'imman biyyattii keessa jiran talaalchisaa akka jiranis beeksisee jira. Dhaabbata deeggarsa daa'immanii mootummoota gamtoomanii UNICEF ibsa isaatiin Itoophiyaan dhibee pooliyoo irraa bilisa taate arguudhaaf qooda fudhattoonni hundinuu carraaqqii isaanii akka cimsan hubachiisee jira. Oduu kennaa ibaatiin Israa'el bakkeewwan waraanaa Iraan irratti haleellaa qilleensarraa raawwattee jirti. Israa'el sanbata barii eegalee haleellaa qilleensaa Iraan keessatti raawwachuu akkuma eegalteen Teheraan keessatti dhoohinsi dhagahamee jira. Guutuu gabaasa kanaa xubaabunee akkittaa nutti isiniif dhiyeessiti. Israa'el bakkeewwan waraanaa Iraan irratti haleellaa qilleensaa raawwatte. Israa'el sanbata barii eegalee haleellaa qilleensaa Iraan keessatti raawwachuu akkuma eegalteen Teheraan keessa dhoohinsi dhagahameera. Waraanni Israa'el haleellaa kun haleellaa baatiiwwaniif Iraanii fi michoonni ishee raawwataniif deebiidha jedheera. Haleellaan daangeffame kunis xiyyeeffannoon isaa bakkeewwan waraanaa akka ta'e gabaaseera. Waraanni Israa'el haleellaa banuu mirkaneessuu dura miidiyaaleen mootummaa Iraan magaalaa Teheraanii fi naannawa magaalittiitti dhoohinsi dhagahamuu gabaasaniiru. Miidiyaan waraanaa warraaqsa Iraanitti dhiyeenya qabu kun buufattoonni waraanaa lixaa fi kibba lixaa Teheraanitti argaman irratti xiyyeeffatamuu gabaaseera. Ta'us miidiyaaleen Iraan haleellaan Israa'el kun miidhaa hin dhaqqabsiifne jechuun gabaasaa jiru. Torban 3 dura Israa'el lafa Iraan irratti hoogganaa siyaasaa Hamaas ajjeefte haloo bahuuf Iraan misaayiloota baalaastikii 200 ol gara Israa'el dhukaaftee turte. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduunarraaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin ture an Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee OFM kanneen hafa waliin turtii gaarii isiniin jecha Oromiyaa Freedom Media share subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna.